Bontun keessan na barreessite na amansiisuu dandeesse adii walitti qabnaa jechuudha. Ansi jamir nadhoon naan taatu. Sumayyaan hiriyaa kiyyaa miti nadhoon naan taatu ana. Wannummaan dubartii taatee gatteettee fincante naan taatu. Wannummaan dubartii taate. Wannummaan dubartii taate. An obboleettii waliin dhaladhee obboleettii garaa takkaa waliin baheetiin jedhe yoo xiqqaate jedhe waggaa 2 guyyaa takka assalaamu alaikum hin jedhuun. Wallahi guyyaa takka assalaamu alaikum hin jedhuun obboleettii teeta waliin dhaladhe dubartiin naan taatu ana. Koodiin kiyyaaf koodiin dubartiidhaa walitti hin ta'u. An dubartiin asirraa walitti ta'uu yoo jiraateetiin jedhe koodiin tiyya tan gaafa rakkoodhaa tan gaafa cinqiidhaa. Tayyoo an itti balleessallee obsitee naa dhageessu ta'uma fedhillee yoo ta'eetiin jedhu wallahi kunoo Sumayyaa miyaa jechuudha. Anamma inshaallah abbaan fedhe waan barbaadde jedha malee wama barbaadde jedha malee bakka miyaatii fi bakka Sumayyaa bakka simboonedha eenyuun hin geeffadhu. Eenyu obboleettiin tiyya tanaa waliin dhalatte bakka jiraa naan buutu. Obboleettiin tiyya tanaa waliin dhalatte bakka jiraa neebar naan buutu. Usu obboleeyyan tante lamaan keessaa eenyuun filattanii haati tiyya obboleeyyan afur naa dhalte ta dubaraa jechuudha. Arfan dubartii san keessaa eenyuun filatta sonaan jira lamaan filadhaan. Maaf koodee gaafa rakkooti waan ta'eef koodee gaafa rakkinnaati waan ta'eef nama keessa kan koonaa beeku. Ani Sumayyaa argamsee waan barbaadedhee bilook godhee ka'ee deebitee obsitee guyyaa takka bilook na gooteen beektu fooloo kiyyarraa kaafadhee beeka fooloo narraa kaafattee hin beektu. Argitee akkasittiin amanaan. Kanaafuyyuu warri hinaaffan akkana macoree teessan akkana isin godhee akkanatti isin gubee maal isin godhee jedhee izzaa walis. Mana haadha faatee quxuriin caammaa isin godhatanii caammaa godhatu garagara. Wallahi hin dhufinaa mana koo. Koodiin caammaa isin godhatanii fi koodiin caammaa keessanii garagara. Kamaqaa giiftaraa jettee halkan biitoomii keessa sukkumataa bultee guyyaa dhuftee asirra leenca darbitus izzaa achitti bakkuma san dhaqi. Dhaqi achitti bakka san. Wasak. Ani waan kana ta'eef kana taate waan kana ta'eef kana taate na lafu shakla inshaallah. Anakni sila osoo taate guyyaa sana maal godha eeta akkanaati boontuun gantuudha boontuun shaarmutaadha eeta akkasiiti eeta maaliiti jedhee sila garaa kee dhaqee lakkoofsa naa kennu jedhee sila hin jedhee itti haa fakkeessuu barbaada. Hiriyaa tiyya keessallee obboleettii kan tooti jechuudha. Obboleettii tiyya tan Oromummaa obboleettii tiyya tan Musliimummaa isiin nan argitu jedhee shiratti yaadu isiin nan argitu jedhee hammeen natti yaadu maal taate isin nan argitu isin nan dhageessu akkaawuntiin kun akkaawuntii isaati jedhee hammeen natti yaadu badduu isin dubbadhu boru badduu tiyya dubbata namni waan ta'eef ani si sattaraa garuu waan akkas ta'e maalii ta'ani waan maalii ta'eef waan ta'ani araan dhuufuu farda gulufuu qajeelan sanitti isinillaa ka'u hayi amma suma Muniiraan eessa dhatte amma jinni isitu kana hundaan nagahee hin rafte iyyaan daandii keessan takka takka laalee giiftara gandaatiif giiftara hudduudha. Giiftara gandaatiif giiftara hudduudha wallahi anatu bilook isin fitaan argitanii. Mee haati faatee tiktok irraa nama kooyinii kennuuf haadhamtu. Giiftara gandaatiif giiftara hudduudha natu akkanatti akkana injiraarri beeku keessaa guutuu akkanatti guyyaa sana eega. Joo hin godhi mana kan koon gitaa hin biyyoota. Miliqe wallaa. Ummani maamilike. Obbayatis. Kuma diddama ka ta'u bilook kana jala jira. Awwaala kana jala nama kuma diddama jira. Shiraayek. Kuma diddama caala wallaa bismillah. Bismillah. Caala wallaa. Wallaa qashti gabbuu ilaali eebba gabbuu ilaali modiidar mana kiyyaa qabdaa miti. Awwaala kana jala nama kuma diddama oltu jira. Miyuute bilookin maantun bichaa yoomuu akka na daangessitu bichaa hin beeku malee. Wallaahi. Bilookin maantun bichaan akkana itti guure yoomuma bichaa akkasiin guuttu ani hin beeku. Akka nama shittoo uffatee kanatti akka namni fooliin isaa akkana dhaya. Giiftarri miisa hin jira hin beeksisaa barre. Amala giiftara otoo jennu maqatu hundatu iyyuu gurra dhaabaafi malee. Giiftarri miiseenjara keessa bulee guyyaa asirra dhufeetiin paawuntii gurguratu ni beeksisa. Wallaahi akkanuma laalte laal
bakka waajiran akkana laaltee ati dhugamaanii nama beektu nama hayyoo taate bakka waajiran akkana laaltee beekta laal. Harka surree keessan naqatee mana kan kee gubbaa dhaabataa hanga ati geemii taphattee xumurtutti. Harka surree keessan naqatee ol hin baafatu surree keessa. Ati achi geessitee xumurte taanaan achi gadi cuftee fudhatee siin kutaa. Wallahi tana dhugaa isinii himaa. Mee deemaa dillaal warroota geemaruma jedhan kan argitanii warrootuma geemara jedhan kana deemaa mee mana irra deemaa laalaan argitanii. Anni beeka warra giiftara warra halkan miisenjara keessa bulee guyyaa asin dhufee push godhu. Barusuu asiin taphisisu gubbaa kanaan miisejjii barreessee barkaardii kiyyan na dide. I'm so sorry shaaworii galchi am maalii godhi am kuma hagana sii kennu maalii sii godhu gubbaa kanaan koomentii barreessaa bar. Gisee jarri akkana koomentii gubbaa kana silkiin qilil jedhee ku jarri koomentii dubbiftu argan akkana laale. An jechuun nama laal saayinsiidhaaf teknooloojiidhaan gadi fagaate yaadda. Osoo kutaa sadi baradhu hin baane ganda keessa fiizaan na dhufee jennaan. Akan na yala rumate bargalgala dataan qabu siin jedhaan turre. Maal akkas osoo dawwalattu bulte bullookii hamiisan jedhaan naga'umaa ofii. Osoo waliin ciisaa jiru laal dataan kiyarran irraa dhumate irraan yoo ganama kana ka'u laal si'a 15 dawwaleera taa'ishaan. Maal nagayaa bullookii. Bako, si bilbilu si raffisu. Video famous asirra. Wallahi halal Aisha, wallahi billahi iman ko inta yeto tunya to Aisha buya to ko halal ra. To kana mo jechuudha. In sobdi wallahi. Ya rabbi buya mata kalle ta to Aisha kana so qaamani arginna najjesinati. Munira bada dalubun ke sanjira cicittu ma birra bade ko idatan na. Ada fata imani sobdi bar. والله قيادة قيان أرجيته إجمع نسين سير كذا سنة صوتية تاته يلي مفي بو جرا تايشاكو لغان صوتي إيمان جرت كيسا كلام صوتي والله ينصبو ويم جارسة تو مدي كان ولي كبي منتي كده برتا كهوري dubartii ammaa kana jaarsi gadi hin baasu kayyuu kee kana dadhabne. Maal rakkate ati dhagee akka gooddanyaatitti akka itti waliin nufuutu dhageeffadha. Tooftaa hin beektu wallahi. Dhiirri teena tooftaa ittiin dubartii abbaa qaranta akka nyaatan hin beektu. Maal goota sitti fakkaate? Ati amma isaan hiriyaadha akkana haadha faatee tana fuudhii jetteeni walitti nu fidda. Argitee wal nu barsiiftaa wal barannaa kan wal nu barsiiftu nama laalika. Media kan irratti waliin numbeenne wal nu barsiifta. Injira miti fayyaalessi tokko kan media ayyuu joinin goona jechuudha. Gitee wal nu barsiiftaani wal barannaa achi kana gola faqarra gaafka UK ni dhufa gaafka UK dhufeetiin jedhe. Imaani dhaggeeffadhu haadha faate jaarsi UK amanuu baatte jechuun yoo si fuudhe qilleensa rabbii kanan argitu qat mana keessa. Siksi maada kai kan tooftaa si himaa jira bar. Amma tokkoffaa inni sin shakku akkamitti ennaan sirraan na barate. Lammaffaa mana kiyyan dhuftaateen bannaash yaadeenii naga gaafadhaanii akkam ispoortii wal hojjechiisaa bultanii ni yaatiyya akkam ol fuudhi eega godhuuni oolle. Maal goota sitti fakkaata? Wannu barsiifta erga wannu barsiiftee booda mana kiyya hin dhufta. Isaan hiriyaadha miti wali hiriyaadha mana kiyya ni dhuftaa jechuudha. Ana matanuma keessa maal godha seeta isa deemi supermarket irraa waa biti aanan biti yookaan buna biti dhagizee ati dhufte jechuudha. Itti kenna ofii kushiina keessa dhaabadhe jechuudha. Haganni san deemee wanna godhuuf hin jiraa miti kiisiingi mallee taatu jechuudha. Laphee maqaan kee kanarratti illee jireenya bakka akkana gadi hirkadha. Sun yaada bareeda obboleessu ofiitu yoo inni mana hin jiraatin jaartii ofiitiis hin fidu. Taisha, assalamu alaikum. Waalaikum salaam lubbuu. Akkamitti akka kabajaa onnee kana walitti ilmi namaa. Gaba Muniiraayyee. Muniiraayyee jettee bartaa ishaa. Jechuun isima Ima haafofti dhageeffadhu. Miidiyaa kun haalatti nama maraachuu malee harmaaf gale. As gubbaa teesseeti taashaa dubbachuu mannaa du'aadhaa wayyeettaa osoo jala jiru.
Taasha. والله تاشا يلبو نفسي برتي نفسي تاشا ما قيسان نابل بلي Gaafa meeqa siti keessan si dubbisee na jalaa Ana dubbatu. mataashaa kana yoo maal godhe yooma maal godhe barra akka isa kuufu bichaa wallaalee bar maal yoo godhe si kuufa qoy. Arfaati an samuuna achi dhufuu edda. Ha yoo maal godhe si Sodaadhe kuufa. garuu. سعودي الهود يمتامي No, Kaayiroo dhufuu edda garuun sodaadhe. Maaltu si arga kootu Kaayiroon dandeessa dura keessa turte kootu. Inshaallah an dhufa. Qabbanni kun haa bahu. Namni sun hin dhufin تاريخ kootu kaa. كم نجيا في خيرو نما دونغتا تاشا في التنجين Silaa nama dhungatee bareedaame. Taashaa koo. Wayye. سنبر بعد Namni ati naan jette sun hin dhufin kootu. Yaada fi akkas godhaa qoy. Yoo namni sun dhufe kasaaraan rabbii buute. Firuumis. Yaa. Romantikii yennaan romantikii na bira deebi taashaa kiyya. Istaayilii Faransaa, istaayilii Kanaadaa, istaayilii Awurooppaadhaa, istaayilii Jaarmanii. I am promise don't worry. Haadha faate istaayilii feeteen naa kennite. أفان وانا كنا قدرتي والله أفان كنا قدرتي جيب قالت انتو Nama jaaladhuuf nama dhugaan jaaladhuuf moo ara qalbii akkasiin beeku nama dhugaan jaaladhu irratti. Istaayilii Faransaa, istaayilii Kanaadaa, istaayilii Awurooppaadhaa, istaayilii Jaarmanii. I am promise don't worry. Haadha faate istaayilii feeteen naa kennite. أفان وانا كنا قدرتي والله أفان كنا قدرتي جيب قالت انتو Nama jaaladhuuf nama dhugaan jaaladhuuf moo ara qalbii akkasiin beeku nama dhugaan jaaladhu irratti.